Ashama dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee guyyaa irraa odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Irreechi ibsituu miidhagina Oromummaati. Uummanni Oromoo jiruu fi jireenya isaa keessatti aadaa, eenyummaa, sirna dhugeeffannoo, haala uumaa isaatti galateeffatuu fi hariiroo uumama jidduu jiru ittiin qajeelchuu mataa isaa qaba. Kanas sirnoota adda addaa kalaquun kunuunsee dhiibbaa hedduu jalaa dabarsee har'aan gahee jira. Sirnoota kana keessaa tokko Irreechadha. Irreechi sirna guddummaa fi tolli waaqaa ittiin ibsamu, hawwii fi abdiin gara fuulduraatti kadhatamu, marabban galateeffatamudha. Kanas bakkeewwan ulfoo ta'an akka haroo fi tulluutti tokkummaan ba'uun ibsata. Sirni galateeffannaa kun duudhaa fi sirna mataa isaa qaba. Oromoon marga jiidhaa qabateetu waaqa uumaa tolaa milkaa'ina jiruuf jireenyaa fi gammachuu darbeef galateeffata. Milkii hawwii fi fuulduraaf ammoo kadhata. Kunis uummata Oromoo uummata dursee icciitii uumaa fi uumamaa nama jidduu jiru ta'uu hubatee mul'isa. Kanaafuu irreechi sirna uummanni Oromoo abbaa falaasama bal'aa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa miidhagaa qabu ta'uusaa calaqqisiisudha. Ayyaanni kabajamaan kun har'a ayyaana sadarkaa addunyaatti beekamu ta'uun duudhaa fi qaroomina dilbii miidhagina Oromoo agarsiisaa jira. Oromoo bira darbees saboota biyya keenyaa biroo fi lammiilee biyyoota biroo hedduun hawwiin eegamaa jira. Gama biraan irreechi naannoo fi biyya keenyaaf waltajjii hawwataa turizimii guddaa ta'uun namoota dhuunfaatti hanga dhaabbileetti madda galii ta'uun dinagdee biyyaa kan sochoosu ta'ee jira. Kanaafuu ayyaanni kun qabeenya waloo uummata Oromoo ta'us saboonni, sablammoonni fi uummattoonni biyyaa akka qabeenya isaaniitti ilaaluu eegalanii jiru. Akka falaasamaa fi ilaalcha Oromootti waaqni tokkichi gurraachi garaa garba ulfoo kan ta'e dachee, malkaa, tulluu, samii, lubbuu qabeeyyii fi dhabeeyyii hunda kan uume isa ta'uu waan ta'eef waaqa isaa dachee fi waan dachee irra jiraatu akkasumas waan garaa dachee keessa jiru maraaf hawaasni Oromoo kabaja guddaa kennee kabajaa fi ulfina waaqayyoof kan qabu ittiin ibsatu sirna galateeffannaa kanaanidha. Kanaafuu irreechi ibsituu miidhagina Oromummaati. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsa ittisuun nageenya waaressuuf fooyya'insa bu'uuraa akka taasisu pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon gaafatan. Pirezidaantii Wiiliyaam yaa'ii waliigala 78ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ergaa dabarsaniin manni marichaa itti gaafatamummaa saba irratti hanqina qabaachuu kaasaniiru. Walitti bu'iinsa ittisuun nageenya waaressuuf fooyya'insa bu'uuraa akka taasisu gaafataniiru. Yeroo ammaa sirni nagaa fi tasgabbii addunyaa kufuu eeruun dhaabbatichi nageenya waaressuuf jijjiirama bu'uuraa taasisu akka qabu hubachiisaniiru. Walitti bu'iinsa ittisuu fi kan mudateef furmaata laachuuf qaama lamaan walqixa hirmaachisuu irratti hanqina qabaachuu eeruun kun ammoo biyyoota gidduutti wal amantaan jiru akka xiqqaatu taasisuu kaasaniiru. Biyyoonni Afrikaa mana maree nageenyaa keessatti bakka bu'ummaa haqa qabeessa kan hin qabne ta'uu eeruun manni marichaa akkuma hawaasa addunyaa biroo sagalee fi ilaalcha Afrikaa haala fooyya'aa ta'een calaqqisiisuu akka qabu gaafataniiru. Afrikaan mana marichaa keessatti teessoo dhaabbii akka qabaatu bara faranjoota 2005 eegalee coominaan gaafatamaa tureera. Afrikaan bakka bu'iinsa haqa qabeessaa hanga argatutti qabsoo taasiftuu kan itti fufsiistu ta'us beekameera. Egaa dhaggeeffattoota maatiiwwan keenyaa qophii har'aaf qabannee asumaan golomnaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma.